Ajjechaan kiristaanota Arsii bahaa dhaabbatu. Ajjechaan kiristaana Arsii bahaa dhaabbatu. Ajjechaan kiristaanota Arsii haa dhaabbatu. Anis kiristaana ajjechaan nurraa dhaabbatu. Nageenya araara Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtan hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu. Egaa akkuma beekamu torbaan darbe keessa kiristaanota nama 16 rashananii isaan keessaa namni 14 lubbuun darbee daa'imman 2 haftee turte. Daa'imman sun yaalarra akka jiranii fi manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akka tajaajila godhaafii jiran argaa jirra. Haa ta'uyyuu malee ammallee ajjechaan kiristaanotaa akkuma itti fufetti jira. Daa'ima suuraa isaa asirratti argaa jirtan kana waa'ee waan nama gaddisiisu haadha isaa ajjeesanii turan dheengaddarree jechaadha. Ammas akkuma itti fufetti jira ajjechaan. Akkasumas bulchaan aanaa muunessaa fi akkasumas bulchaan naannoo Jaawii akka beebisiitti miti jechaadha. Taatteen kun sobaa homtuu waan hin ta'in jiru jedhee kan haasa'e jechaadha. Bulchaan kun mataan isaa yakkamaadha. Tokkoffaa innillee amantii azaaba keessa waan jiruuf kiristaanota irratti dhiibbaa akka qabuu fi kaayyoon isaa kiristaanota balleessu akka ta'e irraa hubanna jechaadha. Gaafii deebiin beebisiidha kenna irratti. Haa ta'uyyuu malee daa'ima argaa jirtan kana harmee isaa guyyaa 2 dura jala ajjeesanii harmee isaa erga duutee daa'ima kana immoo luka xiyyiitiidhaan rukkutanii lutti isaa paralaayizii ta'ee amma mana yaalaa jira, yaalamaa jira. Waan nama gaddisiisu bara akkamii keessa akka jirru hin beeku. Daa'ima xiqqoo tanatti mee namni akkamitti xiyyiitii tokkosa. Haadha ajjeesan hin gahu, abbaa irraa ajjeesan hin gahu. Mee daa'ima kana akkamitti rukkutan? Gara jabeenya dhalli namaa waliif qabu biyya lafaa kanarratti dubbachuufillee waa tokko gochuufillee baay'ee kan nama gaddisiisudha. Haa ta'u malee wanni godhan hin jiru. Egaa daa'ima argaa jirtan kana lutti tokkichi amma irraa muramee jira jechaadha. Maaliif yaaga tokko yaaliin godhamee fi apposteeshiniin isaa yoo irraa hin muramiin fayyuu akka hin dandeenye doktoroonni kan himan. Kanaafuu miila isaa tokkicha irraa muranii amma yaalirra jira jechaadha daa'imni kuni. Kanaafuu hundi keessanuu amantii qabdaniin daa'ima kanaan fayyi jedhaati kadhannaa taasisaa fi egaa akkuma beekamu nuti marruu sagalee ta'uu qabna. Kiristaanonni eenyuun nu dhagahaa, eenyutti taanaa, eenyuun jechaa jirra osoo hin taanetti kiristaana erga taatetti gahee kee bahachuun dirqama namummaa kee bahachuun waan sirraa eeggamudha. Egaa amantaa miidiyaa sooshaal miidiyaa qabdu kamirrattuu diddaa garbummaa, diddaa ajjechaa kiristaanota irra gahaa jiru balaaleffachuu qabda. Teechee wareeggame mataadhaan aga dhufanii morma keessan kutan. Egaa akkuma beekamu amma sa'aatii ammaa kanatti kiristaanonni qalamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Argitanii jirtanii mucaa asii eeboo itti waraananii harka kana lamaan akkatti keessa walitti baasanii haala suukaneessaa keessa jiran jechaadha kiristaanonni. Nuti kan barbaannu nageenyadha. Nageenyi yoo biyya tokko keessa jiraate amantaa walii kabajanii, wal kabajanii, waliin galuu yoo jiraate, wal danda'u yoo jiraate akkasitti biyyi nageenya guddatti malee amantaa tokko ajjeesaa kiristaanota ajjeesuun hin taqaawwamna. Hin mormina nurra dhaabbachuu qaba. Ajjechaan kiristaanota hamma yoomitti ajjechaan dargaggoota kiristaanota abboota keenya akkuma beekamu kana dura nama 25 lubbuudhaan osoo jiran fudhatanii badanii affananii as fuuteen isaanii dhabame. Dhiigni isaanii akkasitti dhangala'ee hafuun hin qabu jechaadha. Furmaanni argamuu qaba. Kiristaanonni mormii keessan, diddaa keessan, sagalee keessan dhageechisuu qabdan. Bahaa dhiyaa kutaa kam keessa bakka jirtan sooshaal miidiyaa hawaasaa qabdan kamirrattu jechaadha. Biyya keessatti illee taanaan nageenya keessan kabachiisachuudhaaf dirqama kiristaanonni akkasumas immoo warroonni amantaa kiristaana jedha warri amantaa musliimaa warroonni waan hin taane barreessitan waan hin taane poostii gootan sirrii miti. Ajendaa gama lubbuutitti gaafa amantiin keenya tuqamu gaafa kiristaanonni haalan taaneen haala suukaneessadhaan ajjeefaman isin itti gaafatamummaa qabdu. Biyya tokko keessa jiraatanii saba tokko ta'anii wal cinaa dhaabbachuun sagalee walii ta'uun borodoo islaamni tokko ajjeefamee kiristaanni sagalee isin faana ta'a. Kanaafuu bakka kanatti walitti ilaaluu sirrii miti. Amantii naannoo keetitti miidhamaa jiru osoo argitu ati harka keessaa qabdaati si akkamaadha yoo baatee wajjin hin dubbanne. Kanaafuu bulchaan aanaa Jaawii keessatti Arsii bahaatti jechaadha akkuma dubbatee soba jedhee taatteen akkanaa akka ta'e isin jiru jedhe. Tokkoffaa doorsifamni wayii jiraachuu dandeessi bulchaa san irratti illee akkasumas immoo tarii innuyyuu maaltu isa amana innuu azaaba waan ta'eef. Kanaafuu ajjechaan kun nurraa dhaabbachuu qaba. Haqni kiristaanotaa dhiigni kiristaanotaa dhangala'ee hafuun qabu.
waaqayyo haa murteessu. Waaqayyo fidee dhiiga kiristaanota lafatti dhangala'ee akka hin hafne firdii kana itti faradu. Warroonni Gaddaa hin jechuudha, warri ajjeesan, warri kaleessa kiristaanota ajjeesaa turan har'a hin jiran, hin du'an. Gaddaa jechuun himootaan jedhe abbaan keenya. Namoonni nama ajjeesu hin du'a, hin hafu innis. Waggaa kuma kan biyya lafaa kanarra jiraattu hin jirtu. Har'a kiristaanota ajjeesaa ani nan jiraadha jechuun kiristaanota biyya lafaarra balleessa jechuun hin danda'amu. Kiristaanni har'a bichaa miti. Dur irrallee ajjeefamaa dhufte. Garuu kan Arsii keessaa kun taattee addaati. Dhaabni waraana kamiyyuu hidhataan tokko amanti kun dhimma amantiiti malee dhimma siyaasaa miti. Dhimma lubbuuti malee dhimma qoosaa miti. Maaliif siniin jedhe beektu? Osoo rakkoo siyaasaa ta'e yookiin shaaneedha jedhanii ajandaa dhaaba waraana bilisummaa Oromootitti warri qabatan dogongora laala. Dhaaba bilisummaa waraana Oromootitti qabatee warri kiristaana fixu, warri mollaatitu uffata waboo uffatee mataa wiigii ofitti quxuxurii dhahatee dhufe kana raawwata beekuu qabdan. Isumas wajjin guyyaa oolee haala atirra jirtu mana keessa hordofeet deebi'ee galgala si nyaata laa. Kiristaanonni ka'ii bakka jirtu hin callisin. Duunee banna malee amantii keenya kabachiifachuu qabna. Duunee dhabamna malee amantii keenya dabarsinee alagaatti laatuu qabnu. Duunee banna malee kiristaanonni mirgi isaa affaname dhiigni kiristaanota dhangala'ee hafuu hin qabu abadan. Bakka jirtutti lafa jirtutti kiristaanonni ka'e. Yoo duute lafan sileessitu lubbuu takka baattee duuta. Yoo jiraattes dhaloota barsiista. Seenaan kiristaanonni Arsii keessatti ta'aa jiran haala amma itti jiru baay'ee sodaachisaa fi baay'ee ciggisiisadha. Dhiigni kiristaanota akka bishaanii lafatti dhangala'ee hafuu hin qabu. Furmaata argachuu qaba. Kanaafuu bakka jirtan warroonni sooshaal miidiyaa hawaasaa fayyadamtan yuutuubii ta'e tiktookii feesbuukii dhaabbata yuuniyoonii irratti illee sagalee keessan dhageessisaa. Kiristaanota ortodoksii Arsii bahaa keessatti ajjeefamaa jiraniif sagalee haa ta'an. Mirga kee yoo kabajje yoo abbaan iyyee ormi iyya namaa baha jedha Oromoon. Yoo ati iyyatte yoo kiristaanonni bakka jiran hundaa bifa tokkoon ka'anii sagalee isaanii dhageessisan warri biraas mootummaanis qaamonni biraas si birmachuu danda'a. Kanaafuu kiristaanotarraa justice for Arsii kiristaan jedheeti akkasumas immoo diddaa garbummaa diddaa ajjechaa kiristaanota irratti ta'aa jiru isa mootummaa abdii illee yeroo darbis naannoo Somaalitti kiristaanota mana amantaa keessatti rashanisantu ammallee Arsii keessatti deebi'aa jira. Arsii keessatti har'a qofaa miti waggoota hedduudha erga waraana yaaliin akkanaa kun nurratti taasifamaa ture. Keessattuuyyuu Arsii shirkaa keessatti ni yaadattanii osoo wanni irratti addabaabaayii irratti jechaadha hisbii fuulduratti namoota affananii fuudhanii deemanii Amaara jedhanii ajjeesaa turan. Amaara kiristaana qofatu jira. Kun jibbaa amantiiti malee Amaara hoo ta'e musliimnis nima jira Oromiyaa keessa. Walitti himna bakka kanatti. Jibbaa amantii mul'isaa jirtan malee isin jibbaa sabummaa miti. Amaara dhuguma balleessuudhaaf erga deemtanii maaliif deemtaniitini shawaatti darraatti uummata Oromoo warri faannoon cafacafaa turte Wallaggatti faannoon seente cafacafaa turte isin garuu keessatti galtanii amantii da'oo godhattanii ilmaan ijjeessaa fi ilmaan kiristaanota rashanaa jirta waan ta'eef maaliif jabummaa gootummaan keessan diina dimbararra darbee sin ajjeesaa jiru san isa maal dhexxanii lolle hiyyeessa waan qabne hiyyeessa humna hin qabne kiristaanota daa'immanii fi hawwoota waan beekne waa'ee poolitikaa akka eenyuun akka isaan bushuun beekne waa'ee siyaasaa kan hin beekne maaliif ajjeestu keessattuu Arsii keessatti deddeebi'ee mul'ata. Namoota hin beekamne hin affaname. Namni hin beekamne Itoophiyaadhaan alatti dhalate. Yeroo baay'ee taatteen akkanaa kun ni dhagahama. Nama hin beekamneen akkanatti tajaajilaan mana amantaa affanamee fudhatamee deemeera. Akkasumas kiristaanonni namni haga kanaas buuteen isaanii dhabameera. Soba kuni nama beekamu akkamitti Itoophiyaa keessa ta'ee waraqaa eenyummaa Itoophiyaa dhaba. Akkamitti namni sun hin beekamne osoo namoota miidhaan kun irra ga'e keessa faamilii namoota sanii beekane namoota kana ni xoqqoomu jarri kun garuu nama gadi jala bu'eetiin dhaggeeffate isaan hordofee rakkoo isaanii sooshaal miidiyaa hawaasatti gabaasuu didi. Gaazexeessitoonni kiristaana eessa reexan miidiyaan kiristaana eessa jirtu har'a nama tokko lama bichaan miidiyaa har'a iyyuu qaba hundi kiristaanota diddaa keessaan bahaa argisiisa. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa mirga keessan kabachiisuu qabda. Mirgi keenya kiristaanummaan keenya yoo kabajame Itoophiyaan tokkummaa inni jedhu isa waliigallee biyya keenya guddisna amantiif kutaa waliin qoonnu inni jedhu yoo mirgi sabatu amantoota tokko kabajame malee
amantoota tokko irratti rakkoo geessisaa, amantoonni tokko nagaan jiraachaa, Itoophiyaan ni tokkoomti, ni tokkoomsina inni jedhu soba. Mirgi kiristaanota Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee miidhaa ciccimaatu ta'aa jira. Kana dura Shaashamanneetti yeroo manni amantaa gurraacha uffattee argitanii turtan. Abboota amantaa akkasitti rukutuu san caalaa kan nama gaddisiisu hin jiru. Abbaan amantaa sun tajaajilaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidooti. Amaararraa dhufee naannoo Amaaratirraa dhufee mana amantaa Ortodoksii Shaashamannee keessatti tajaajiluu hin qabu Oromiyaa keessatti jedhanii rukutan. Inni sun dogongora cimaadha laal. Gizee san goyyoomtan kiristaanonni Ortodoksii Oromiyaa keessa jirtan. Bakki isinitti dogongortan bakka fedhee dhufee Oromiyaa keessatti osin tajaajile abbaa amantaa sirrii taanaan waa'ee barnoota hafuuraa seera isin barsiisa taanaan biizinesa hannaa keessa hin jiru taanaan kabajaadhaan abbaa keessan amantaa keessan isintu kabachiisa. Gaafa Shaashamannee caammadhaan warri musliimaa mana amantaa seenan keessa manni amantaa keenya abbaa guddaan paaphaasii guddaan paataraarikiin guddaan nu caammadhaan chaarchii keessa yookiin mana amantaa keessa ol seenu. Akkasitti raggaxanii caammadhaan minxaafii mana amantaa caamma isaanii ala dhiitanii seenaniit abbaa xiffiidhaan rukutan. Odoo gaafa san bifa tokkoon kiristaanonni kaanee ofirraa fi diddaa san mul'isnee jiraanne kun deebi'ee har'allee Oromiyaa keessatti taattiin Arsii Bahaarratti ta'e kun nurratti hin ta'u ture. Gaafa san walirratti cal'isne gaafa san Amaarri lakkii amaamiru Oromiyaa keessa filfirii nyaachuun hin jiru jettanii kana dura jara wajjin walii galtanii nuti Oromummaa keenya isin maddii jirraa baga mirga keessan kabachiifattan jedhanii warri azaabotaa kiristaanotatti hooy jedhanii amantaa keessan irratti akka raggaxaa turan hin irraanfatina. Har'as immoo taanaan kiristaanonni amantii walitti qabnaa. Amantiin kan dhuunfatti Oromummaa walitti qabnaa kan nurraan jijjiiramne Oromummaa keenya Amaara du'e isa jedhanii falaasama isinitti uuman kana abadan hin dhagahina. Abadan dhagahuun qabdan. Mirgi kiristaanaa yoo kabajame mirga musliimaa kabajna. Amantaa musliimaa ani kabajuudhaaf musliimni hiriyaan kiyya amantaa koonaa kabaje anka isaa kabajaaf jechaadha. Wal kabajanii Itoophiyaa jechuun immoo wal kabajanii wal danda'anii jiraachuun nu keessa jiraachuu qaba. Kun hin jiru yoo ta'e ani mirga kiyya dhiibaa abbaan barbaade na dhiita, abbaan barbaade na raggaxaa, abbaan barbaade na ajjeesaa, abbaan barbaade harka narraa kutaa, abbaan barbaade morma narraa kutaan wal Itoophiyaa tokkoomseen inni jedhu tasumaa ta'uu qabu. Mirgi kiristaanotaa kabajamuu qaba. Ajjechaan kiristaanota irraa dhaabbachuu qaba. Anis kiristaanaa duuni nurraa dhaabbachuu qaba. Kanuma isiniin jedhaan. Viidiyoo kiyya kana sheer godhaati abboonni marruu dhagahuu qaban. Social media hawaasa kiristaanaa maaliif cal'isaan? Miidiyaan hawaasaa TV sagalee dhugaa, miidiyaan hawaasa kiristaanotaa gurguddaatu jira. Fakkeenyaaf miidiyaa gurguddaa qabna malee garuu nama bahee wal fakkaatee sagalee hawaasa kanaa ta'e hin jiru. Gaafa shawaarraa kiristaanonni ajjeefamu kiristaanni Arsii cal'isuu qabu. Gaafa Arsii irraa ajjeefamu kiristaanni Shawaa, kiristaanni Baalee, kiristaanni Wallaggaa cal'isuu qabdalla. Kiristaanumma inni Gondariitu cal'isuu qabu nuti. Gaafa amantii keenya nutti dhuftan kiristaana isa Gondartu natti aana malee musliimni Oromiyaa natti aanu. Kanuma walitti himna amantii kiyyanaa kabajaati keessan sinii kabaja. Kiyyanaa kabajaati keessa sinii kabaja. Kiyyanaa jaaladhaati keessa sinii jaaladha. Itti amana anatu naa ta'e itti amane ananaa ta'e malee isin koottu dirqamaan kana hordofi jedhanii na ajjeesuun morma narraa kutuun tajaajiltoota ajjeesuun abbootii amantaa ajjeesuun butanii bosonatti affanuun kun aada maleedha. Nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaalleen cal'isuu qabu. Furmaata tattamaa nu kennuu qaba. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa oliyyata guddaa mootummaatti galfachuu qabdi. Hin cal'isina. Ajjechaan dhaabbachuu qaba. Mormii keessa bifa tokkoon dhageessisa.